Kiralaison, Kiralaison, Kiralaison. Korsi keenya kan waliin barannu torbee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan guyyaa wixataa fi kan guyyaa kibxataa kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa wixataa kan inni raawwate keessaa kan waliin ilaallu akkuma qulqulluu Maatiyoos barii isaatti ni beela'ee jedhee wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 18 irratti barraa'e ayyaana Hosaa'inaa barii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Bitaaniyaa irraa gara Yerusaalem deemuudhaan wantoota lama taasisee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti mukti baala malee firii ofirraa hin qabne abaaramuushii kan nutti dubbate, lammatas immoo gara mana qulqullummaatti seenuudhaan warra gurguranii fi warra jijjiiran achi keessaa isaan baasuusaa kan keessatti ilaalludha jechuudha. Egaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 19 irratti kan ibsame jechuudha. Egaa gooftaan saba isaa saba Israa'elootaaf mannaa samiirraa buusuudhaan kan soore, Eeliyaasiif nyaata samiirraa ergamoota isaatiif akkasuma allaattotaaf kan soore, garuu akkasumas inni kana bichaa raawwanne namoota 5,000 ol ta'an biddeena 5 fi qurxummii 2 eebbisee maaddii isaanii kan kenneef jechuudha. Achirraa nyaatonni hafanii jiran, garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana hunda raawwate gaafa guyyaa wixataa ni beela'e yoo jedhamu hammam nama ajaa'iba saba Waaqayyoodha. Kanattis dabalatee guyyaa 40 nyaata malee kan ture guyyaa tokkollee ni beela'e jechuun nama ajaa'iba. Egaa guyyaa 40 nyaata malee jiraate garuu gaafa guyyaa wixataa beela'uun isaa kan nama dinqu jechuudha. Egaa muunni firii dhabuun isaa Israa'eloonni yookiin immoo warri saba Israa'el irraa amantaa fi gocha gaarii dhabamuu fi akkasuma beela'e malee abaaramuu muktii fi akkasuma firii hin qabne akka baddu ibsuudhaaf jechuudha. Ibsuu isaatiif jechuudha. Haa ta'u malee akkasuma mo'umsa cubbuu arrabsamuu isaatiidha jechuudha. Egaa sababa cubbuu dhala namaatiin kan arrabsame kan jibbame jechuudha. Kanaaf fakkeenyi mukichaa kan abaaraman Israa'eloonni warra fooniin bakka firii buusuu caalaa gooftaa keenya qoranii waan dabarsaniif isaan keessattuu baay'inaan kan abaaramanidha jechuudha. Beelli gooftaan beela'e qajeelummaadhaafi. Beelli gooftaan beela'e qajeelummaa fi akkasuma qulqullummaa saba isaa irraa barbaade argachuu hin dandeenye. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka beela'e guddaa dhala namaa irraa qabu yookiin immoo jaalala dhala namaa irraa qabu ibsuudhaaf jechuudha. Qulqullummaa inni qabu dhala namaatiif jaalala inni qabu dhala namaa hammam akka jaalatu kan ibsuudhaaf jechuudha. Kanaaf jechuudha aayyichi mana kiristaanaa keenya qulqulluu Yohaannis kan dubbate jechuudha. Kuni namoota muka firii hin qabneen fakkeenyaan dheekkamsi ajaa'ibaa guddaan Waaqayyo biraa akka isaan irra ba'u yookiin akka isaan irra ga'u dhageenye jechuudhaan dubbachuu isaanii fakkeenyummaa raawwachuu isaa dubbatee jira jechuudha. Egaa kan keessatti hubannus isaan kana jechuudha. Guyyaa wixataa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa wixataa akkasuma mukti baala malee firii ofirraa hin qabne abaaramuu ishii kan keessatti yaadanne. Maaliif na nyaachise ennaa waan nyaachisu diddeef ishii mukittii sun jechuudha. Lammaffaa irratti immoo gara mana qulqullummaatti seenuudhaan warreen gurguranii fi warroota bitan achi keessa baasuu isaati jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kan torbee dhukkubbii guyyaa kibxataa yoo ilaalle immoo guyyaan kun guyyaa maalii jedhamee beekama? Tokkoffaa irratti guyyaa gaafii jedhamee ni waamama jechuudha. Guyyaa wixataa kun guyyaa kibxataa kun jechuudha. Egaa manni amantaa keenyas kan barsiistu kana jechuudha. Guyyaa barnootatillee jedhamee ni waamama jechuudha. Torbeen guyyaan kun jechuudha. Guyyaa barnootatillee jedhamee kan waamamudha jechuudha. Torbee dhukkubbii guyyaa kibxataati irratti jechuudha. Kan keessatti yaadannu isa kana jechuudha. Egaa guyyaa gaafii kan jedhame dhukkubbiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhukubbii isaa dhukubbii keenya dhukubbii isaa taasifatee kan dabarse dadhabbii keenya dadhabbii ofii taasifatee kan dabarse du'a keenya du'a ofii taasifatee kan dabarsu akkasuma du'a irraa gara jireenyaatti kan nu ceesisu ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu hubannu jechuudha guyyaa kana yookiin immoo guyyaa kibxataa kana jechuudha. Guyyaa gaafii jedhamee kan beekamu yookiin immoo guyyaa lammaffoo kana jechuudha. Egaa as keessatti sirriitti hubachuu kan nu barbaachisu kanaaf jechuudha. Egaa
Egaa Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 25 irratti cuuphaa Yohaannis cuuphamee eessaa abboomame Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame jedhamee gaafiin akkatti ka'us ni jira jechuudha yeroo isaa irratti jechuudha. Maaliif Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafate jechuudha. Gaafa isaan irratti ka'an jechuudha. Akka barsiisa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootitti waloominaatitti yookiin immoo as keessatti yookiin Tawaahidootitti barnoonni laafummaa yookiin immoo lafummaa ka'ee yookiin immoo akkuma barbaadameen kan barsiifamu miti jechuudha. Maaliif yeroodhaan qoqqoodamee guyyaadhaan qoqqoodamee ji'aan qoqqoodamee wayitiin qoqqoodamee sababa barsiiftuun ni qabdi jechuudha manni amantaa keenya jechuudha. Kanaafis egaa gaafii warri hangafoota lubootaa fi manguddoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf barsiistes manni amantaa keenya jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaatti ol galee otuma barsiisuu luboonni warri hangafootaa fi manguddoonni sun isa biraa ni ba'an jechuudha. Oduun ni barsiisu isa biraa ba'anii deeman jechuudha. Gooftummaa maaliitiin kana hundumaa gootan jedhanii itti ka'an jechuudha. Gooftummaa kanas eenyutu siif kenne jedhanii itti ka'an jechuudha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti jechuudha. Warroonni manguddootaa sunii fi warroonni hangafootaa sun jechuudha. Egaa kanarratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee ani immoo dubbii tokko sinan gaafadha yookiin immoo gaafii tokko sinan gaafadha jedhee raawwatee warroota hangafoota sanii fi manguddoota san gaafate jechuudha. Yoo sin deebii kana natti himtan anis immoo gooftummaa koo maaliin akka ta'e hunduma isaa sinittan hima jedheen jechuudha isaanii. Egaa cuuphaa Yohaannis cuuphamee eessaa abboomame cuuphaan Yohaannis cuuphe eessaa abboomame jedhee gaafate jechuudha Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo biraa jedhee yeroo inni kana gaafatu isaan immoo deebii isaa maal deebifne jedhanii raawwatanii warroonni hangafootaa sunii fi warroonni lubootaa sun jechuudha. Waaqayyo biraa yoo jennu immoo Waaqayyo biraa immoo nama biraa abboomame. Isiniin jedhe isinis walii wajjin dubbadhaatii na deebisaa jedhe. Waaqayyo biraa yoo jenne maaliif dubbii isaa hin amanarree jedha jechuudha. Maaliif cuuphaa Yohaannis cuuphe kun eessaa dhufe Waaqayyo biraa nama biraa dhufe jedhee Waaqayyo akka gaafatu gaafii kana gaafatu Waaqayyo biraa yoo jenne egaa jecha isaa kana maaf fudhanne jecha Waaqayyo kana maaf fudhanne jedhu. Nama biraa yoo jenne isaan immoo nama biraa yoo jenne immoo namoonni hundinuu Yohaannis raajii waan fudhataniif isanii sodaatan jedhanii. Kanaaf nuyi hin beeknu jennee raawwanne Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanatti deebiin jedhanii raawwatanii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dubbatan jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo egaa innis jechuudha kan dubbatu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftummaa maaliitiin kana godhu isiniin himu jedhanii raawwatanii itti dubbatan jechuudha. Sittiin himu jedhanii jechuudha isaan jechuudha. Maaliif humna Waaqayyoon beekamu waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon amala foonummaa uffatee gara biyya lafaa kana dhukkubbii ofii godhatee beela'uu keenya beela'uu isaa godhatee makaraa hunda fudhatee amala foonummaa uffatee biyya lafaa kana irratti yeroo dhufuudha jechuudha kan hundi raawwatame jechuudha. Egaa gaafii kana kan gaafatanis isaan gaafii kana gaafachuun isaa qabuudhaaf jechuudha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaada isaanii ittiin babal'ifatanidha jechuudha. Yeroo hedduu isa qabuudhaaf waan barbaadaniif karaa fi akkaataa ittiin isaan qaban gaafiiwwan kana gaafatan tooftaa garagaraa fayyadamuu isaaniiti jechuudha. Egaa innis gaafii isaanii kana maaliif akka gaafatan waan beekuuf gaafiidhaan isaan deebise jechuudha. Gaafii gaafatee raawwate gaafiidhaan deebise jechuudha. Inni lammataa irratti guyyaa kibxataa kun guyyaa maalii jedhamee waamamaa jenne guyyaa barnootaati jechuudha. Guyyaa barnootaa jedhamee raawwate ni waamamaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'uun isaa dhiphachuun isaa beela'uun isaa rukutamuun isaa akkasuma kanneen kana fakkaatan kan duuti mallee akkasumas kan dhiphuun hin mallee nuuf jedhee jaalala keenyaaf jedhee rakkoo kana hunda simate jechuudha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa guyyaa kanatti barnoonni dheeraan barsiifama jechuudha. Guyyaan kunis guyyaa barnoota jedhama. Guyyaa kana keessa guyyaa barnoota dheerati jechuudha. Manni amantaa keenya guyyaa barnoota jedhamte ni waamte jechuudha guyyaa kibxataa torbee dhukkubbii kana keessa jechuudha. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 12tti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan isaan barsiisee jira jechuudha. Fakkeenyaan isaanitti dubbachuu isaa kan keessatti barannudha jechuudha. Namni tokko mukatti wayinii
baay'ee lafa isaa irra dhaabe tokko jira ture jechuudha. Egaa naannoo sanitti dallaa dhagaa ijaaramee boolla isaa keessa ija isaa cuunfaa qotee siree irra ta'aa ture jechuudha. Achitti jechuudha. Namoonni hojjetanis hojjetaa sunis immoo mootichi sunis hojjettoota isaa ni eegsisa ture jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha biyya biraa deeme jechuudha mootichi kun jechuudha hojjettoota sana akka isaan biqiltuu waynii kana eegan taasise jechuudha. Yeroon isaa yeroo ga'utti jechuudha. Yeroo ga'etti yeroon isaa yogguu ga'utti ija mukitti waynichaa sanirraa waan biraa argachuudhaaf jecha isa gara waynichaa eeganitti ni erge jechuudha. Namoonni kun jechuudha ni deeman jechuudha gara waynicha kana dhaqan jechuudha. Isaan garuu hojjicha kana jechuudha yookiin immoo hojjetaa achi keessa hojjetu kana kan waynicha eegu kana isaan ni reeban jechuudha warroonni gara dhaqan jechuudha. Egaa isaan ni reebanii harka duwwaa isaatti ni hambisan baay'ee isa gaddisiisan jechuudha. Yeroo kana warroonni kana godhan kuni lammatas ni dhufan jechuudha. Ammas hojjetaan biraa tokko isaanitti ni erge jechuudha. Hojjetaan tokko gara waynicha eegumatti isaan erge jechuudha. Innis immoo mataa isaanii mammadeessee warroota biqiltuu waynii eegessan mataa isaanii mammadeessee kan salphisee gadhiise jechuudha. Ammas immoo kan biraa dhufee nama kana waynii eegan kana ni ajjeese jechuudha. Akkasumas isa biraa mooyyuu reebee ajjeese raawwate ni dhiise jechuudha. Ammallee nama kanarraa hin deemne namoota biraatti deddeebi'anii waan dhufaniif nama tokko qaban turan jechuudha. Yeroo kanatti ilma isaa jaalatamaadha jechuudha. Inni dhumarra dhufe kun ilma isaa jaalatamaadha jechuudha. Dhuma irratti ilmoo koo safeeffachuu hin jiru jedhee isa gara isaanitti erge jechuudha. Warri waynicha eegan sun garuu isaan kan abbaa waynichaa kan dhaalu koottaa isa ni ajjeefne kan waynii eegu isa xumuraa san abbaa waynichaa sanis hin jiru waan ta'eef kan waynii eegu isa xumuraa san koottaa ni ajjeefna xumura irratti waynicha kana kan dhaalu yookiin immoo biqiltuu isa waynii kana kan dhaalu isa waan ta'eef koottaa ni ajjeefna jedhanii raawwatanii yeroo kana isaan irratti ni ka'an jechuudha. Akkasumatti jechuudha isa ajjeesuudhaaf ni deeman jechuudha. Egaa isa ajjeesuudhaaf isas ni reebanii waynicha keessaas gadi baasanii erga ajjeesanii booda ni gatan jechuudha. Abbaa waynichaa maal goonaree jedhanii raawwatanii ni dubbatan. Yeroo inni dhufe ni balleessina waynicha mooyyuu kan biraa itti kennanna jedhanii raawwatanii abbaa waynichaa sanis immoo yoo dhufe ni ajjeefna jedhanii raawwatanii itti ka'an jechuudha. Isin caafata qulqullaa'oo keessaa hin dubbifneeree dhagichi mana ijaartu tuffattanii inni dhagaa mataa golee qajeelchuu ta'e kuni gocha gooftaati ija keenyattis dinqiidha kan jedhu caafamee jira jedhanii raawwatanii jechi waaqayyoo kana ni dhagaan jechuudha. Yommus fakkeenya kana waa'ee isaaniitti akka dubbate waan baraniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabuudhaaf ni yaalan jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana irratti dubbatu jechuudha. Garuu isaan hin qabne garuu tuuta sana sodaatanii isa dhiisanii ni deeman jechuudha. Egaa as keessatti waa'ee biqiltuu kanaa waa'ee warroota biqiltuu eeganii namoota dabaddabaman namoota dhaanaman namoota du'an namoota madaa'anii kanaa hiika isaanii yoo ilaalle abbaa waynichaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Wayniin immooyyuu waynichaan kan fakkeeffame waynichi Addaamii fi ijoollee Addaam hunda jechuudha. Akkasumas immooyyuu kan waynii eegu sun immoo eegdonni waynichaa immooyyuu mootota lafarraa warra hafuurri hamaan irra bulee fi raajotaa fi barsiisota sagalee waaqayyoo kan isaan irraa hir'ate kan ajjeechaadhaan jiraatan ta'uusaa kan keessatti nutti ibsu jechuudha. Akkasumas immooyyuu abboota hamoo kan ta'an yookiin immoo abbaa hamoota kan ta'e isaan guyyaa Addaamii fi Hewaan jannata keessa isaan baase xaalayaa garbummaa walii galtee kan itti mallatteessedha jechuudha. Egaa warri firii waynii funaanuuf ergaman immoo firii waynii san immoo funaannachuudhaaf warroonni ergaman egaa firii waynii san waynii firii baasaa warroonni firii waynii san funaanuu dhaqan egaa wayitii isaatti waynichi sunoo ga'e ni funaanama warroonni firii san wayitii isaa eegee funaanuu deemu san immoo warroonni firii funaanuu dhaqan abbootota qulqullaa'oo raajota xixiqqoo raajota gurguddoo barsiisota bara kakuu durii keessa sagalee waaqayyoo barsiisuuf ergamanii wareegamummaa isaaniitiin kan jiraachaa turanidha jechuudha. Garuu
wareegamni isaanii Addaamiin si'oolii baasuu hin dandeenye jechuudha. Warroo yeroo san keessatti jechuudha. Kan baasuu danda'u eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'udha jechuudha. Egaa firii funaanamuun immoo iyyuu hojiin qulqullummaa nurraa barbaadamu isaa kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa ilmi dhumarratti ergame sun immoo iyyuu yookiin immoo iyyuu ilmi dhumarra ergame sun immoo eenyu yoggaa jedhame ilma Waaqayyoo ilma Dubree Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoos anaa fi isin hunda keenya kan fayyise isa ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Isa ajjeesuudhaaf kan deeman isa san kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa torbee gidiraa yookiin immoo torbee dhukkubbii kun kan nama yaadachiisu isaan kana jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.